Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota diriirtuu bakka nagaadhaa fayyaa keessanii nagaa qabdanii ashamaa harka fuunee akkam warroota amantii biraadha nagaa qabdu. Eid mubaarak sin jenneerra eid bultii sadaffaadha irraalleeni akkam nagaadha. Har'a barnoota addaan sinii qabee dhufeera. Haala komintii keessanii irraa waan namooti nagaafatan irraa ka'eeti hundaa'eeti warrooti TikTok irratti riichaarjii haala kamiin guuttannaa jettan haalatti guuttamu tartiiba saadhaa isinis hin agarsiisa. Innis cal jedhaniitu yookaan immoo kaardii guutan malee giiftii namaa kennuu hin dandeessu hin beekamaadha. Kaardii kan itti guuttattu immoo lakkoofsa kan kee kan dalagu san ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsa kan kee sun kan dalagu sun kan harkaan kee jiru san kaardii irra guutte san saniin riichaarjii guuttatta jechuudha. Taniin booda filaawarii bitatta wanta si barbaachisu bitatta kafeetii bitattee akka sanitti ergatta jechuudha. Haalli san itti guuttattu immoo lakkoofsa imeelii kan kee ittiin banatte imeelii googilii irratti kan rikoovarii nambarii irratti kan taa'ee jiru ta'uu qaba jechuudha. Kan achirratti addaabti ta'ee jiru googilii kan keetii irratti kan addaabti ta'ee jiru ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu tartiibaan haala saadhaa sin agarsiisa. Na wajjin tura sabiskiraayib laayikii gochuu hin dagatina fayyaa ta'a. Gara barnoota keenyaatti yeroo deemnu hordoftoota Idriistuu warrooti na jalatti argamtan yuutuubii kiyya sabiskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Wal haa jajjabeessinuu wal faana haa dhaabbannuu gaaffilee qabdaniif komantii irratti dhiyeessaadha. Amma namatu gaaffii komantii irratti wayina gaafateeti. Kanaafin kana dalaguu danda'e hanga danda'ametti viidiyoolee koo na ilaaluu yaala daqiiqaa 3 yoo isin guddates immoo yeroo dhabdanis immoo laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Wal haa guddifnu isin jedha walumaa galatti. Gara barnoota keenyaatti yeroo dhufnu barnoota keenya irratti yeroo dhufnu warrooti TikTok riichaarjii isinii guutuu jechuudha. Akkaataatti guuttatan kaardii yeroo guuttamu namooti tokko kaardii kana cal jedheetu yookaan kakennaa si kenname san gara wannitti abaabootti deebiste gara abaabootti deebiteeti kan hordofuu dandeessu ilaaluu dandeessu. Walumaa galatti gara barnoota keenya sararaatti darbuun dura giiftoolee namni si kenna fakkeenyaaf baalaansii irra seenta shabakaadha. Dhufaa kun riichaarjiidha fakkeenyaaf riichaarjiidha wartootaan waan ani guuttadha jiru kan na bira jiru yookaan immoo keenyi na bira jiru haala kanaan hin guuttadha jechuudha. Kana saantii kana irratti naa dhufa haala kana yeroo haala kana fakkeenya 99 tokkoon abbirree afur irratti yoo hundaa'e maal na gaafate seetanii kunoo kanatti sii dhufa jechuudha. SCC nambariidhaan zabbatadheera SCT kana irratti yoo hundaa'e nan guuta jechuudha. Ni guutama jechuudha. Wanta baay'is yaan jedha jechuudha. Erma yoo hundaa'e kaniin booda koodii na gaafata ittiin gashaa koodii maqaa hiyyaasan ni guutamaa jechuudha. Inni guddaan addana dhufuun kan lakkoofsi kun nambariin kun akka addana sii dhufu kan godhuu qabdu karaa googilii keessa seenna jechuudha. Karaa googilii keessa seenna. Karaa googilii keessa seenneeti agoona addanatti dhawu piroofaayilii keenya jechuudha. Piroofaayilii irratti yeroo dhoonnu Google akkaawuntii keenya irratti dhoonnu Google akkaawuntii irratti yeroo dhoonnu addana irratti ni dhufa. Maaltu dhufa? Home jedha. Personal information, data and privacy, security irratti dhufa. Security irratti asirratti dhawu kan irratti security kanarratti
security irra yeroon dhahe akkanatti naaf fide. Yoo akkanatti naaf fide ol buteetiin jechuu waliin buta. Passport ምናምን ጎግል ቱ isaan kana dhiisneetiin gad bu'eetiin addanatti kun recovery phone jedha. Recovery phone jedha jechuudha. Kam irratti ndaha addana irratti raqmi giseen achi lakkoofsi nambariin giseen tiktok irra guuttadha jiru sun addas jira jechuudha. Kananni kun recovery phone number kan jedhu kan yoo isin addanatti lakkoofsi keessan guutamuu dhabeeraate irratti guuttan. Isin galee yookaan immoo lakkoofsi keessan kan isin jalaa bade yoo ta'e lakkoofsi isin barbaadatan kan isin jalaa bade yoo ta'e yeroo kana gootan maas gaafata email na gaafata karas deebi'uudhaaf. Paaspoortii kiyyatti gasha. Paaspoortii kiyyatti gashinee booda maal goona? Next goona. Fakkeenyaaf jijjiiruu fedhe lakkoofsi itti naqattan suni yoo fakkeenya kan Google sun jalaa gubatee raate akka haaraatti isa kanarraa barreessanii haaraa gashitanii jechuudha. Isin galee bakka kiyya malee ni dhufa. Network kiyya dadhabaa xiqqoodha. Something is wrong. Network kiyya dadhabaadha. Wi-Fi fi narraa fagoo jira. Basha kan baay'ee dadhabaadha. Ergas kiraan lakkoofsa keessan jijjiirtanii deemtanii dhuftanii maal jedha? Payment subscription kan jedhu hundi jira addan. Payment and subscription kan jedhu kun jechuudha. Payment and subscription. Security irra turre maal goona? Hin dalga person. Tuttulunda share jedha. Payment and subscription. No. Payment manage payment methods jechuun inni kun immoo kan fakkeenyaaf sararafarra guuttattudha. Manage express dha kuni manage purchase dha. Subscription terasheen jechuudha. Kan fayyadamu qaban kan isa addana kan fayyadamu qabu pay kan. Paying kun maali? With Google Pay can you can save payment info more for more connect internet. Internetiin kiyya dadhabaa baay'ee dhugaa internetiin na dindeeti. Paymentiin assistant and shoppis kan jedhu fakkeenyaaf kan sararafarraa guuttatudha inni olaanu kun. Kan nuti fayyadamus kami isa kana jechuudha. Subscription kana jechuudha. Inactive ta'eera jechuudha. Subscription. YouTube irratti kan wal quunname, Google irratti kan wal quunname nambariin kiyya suni gara TikTok direct na deemaa jechuudha. Email kiyya irratti yeroo email kiyya onni godhadhu. Eegaleema isin galuu danda'a. As keessaa baanaan fakkeenyaaf. As keessaa baanee fidne immoo suuqar keessee Play Store keessa jechuudha. Play Store keessa yeroo deemnu fakkeenyaaf jallaa kana godhoonne maal gaafata? Email kiyya irratti paaspoortiin itti naqaa saniin booda wanni kiyya nan guutadha jechuudha. Kan hin guutadhu sana achitti addasitti jira jechuudha amma emailiin kun. Google wanni TikTok kiyya irra jechuudha. Amin subscription kana fayyadama jechuudha.
subscription kana fayyadama haala kanaan sirraa'eera jechuudha. Kanaafuu haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii warrooti haala itti guuttannu jechaa turtan karaa salphaadhaan guuttachuu dandeessanii. Lakkoofsi addanatti fayyadamu kun kan suuqatti banadhe Play Store itti banadhe jiru kan immoo deebisee Google itti banadhe jiru kan hin deebisee YouTube itti banadhe jiru. Lakkoofsi Google irratti ittiin banadhe jiru jechuun kan emailii kiyyaadha. Lakkoofsa kan emailii kiyyaa kan adreesii kiyyaa santu na faayidaa jechuudha. Santu garagalee maal naa ta'a? Santu na irratti guuttachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haaluma kanaan sirreeffachuu dandeessanii. Subscribe like gochuun dagatinaadha. TikTok irra yeroo dhufnu wanni guddaan isin asirratti barnoota kanarratti wanni isin hubachuu qabdan lakkoofsi isin emailii itti banattan suni yoo cufamee jiraatu kan ta'e cheenjii godhuudha. Wanni biraan jiru cheenjii gootan recovery phone number bakka jiru san dhootanii Google keessaa jechuudha. Iddoon gisee qastiin isin agarsiisan irratti fakkeenyaaf 99 nan guutuu hin jedhe kunoo lakkoofsa gisee isin agartanii kunoo addana taa'eera jechuudha. Lakkoofsi sun addana jira jechuudha. Kanuma inni garaagarummaa biraan qabu. Waan dhaggeeffataniif galatoomaadha. Warrooti haarawaa taatan immoo view namooti tokko tokko laaltanii subscribe don godhin deemtan nama 200 ilaalee kan subscribe godhu nama muraasa. Kana waa ta'eefuu wal haa jajjabeessinu hundi keenya waliin tokko taane YouTube keenya subscribe godhaadha. Hin dagatinaadha. Komentii irratti barreessaa. Gaaffilee qabdan yoo jiraate gaaffii keessan irraa hundaa'ee wantoota tokko tokkoon isin gadhiisaa jechuudha. Waan hordoftaniifuu galatooma.